guyyaarraa appilikeeshina firii hojjetan yookaan shabakaa bilaash Saudi Arabiyaa keessatti fayyadaman yeroo hunda isiniif qabannee dhiyaanna. Har'aas ammoo appilikeeshina kana isiniif qabannee dhiyaanneera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isinin jecha obboleen kiyya kabajamoo appilikeeshinii kana amma isaatu on naaf banamee jira. Ani isaa kanatti fayyadamaa jira. Inni kun ammoo ni hojjetamoo hin hojjetu kan jedhamu mee viidiyoota Assalamu alaikum ni hojjetamoo hin hojjetan kan jedhamu hojjechaa jira. Kan jedhada. Lala mucaastaa kana lala. TikTokii fayyadaa jira akkasuma mallee YouTube illee isaanii fayyadamuu jira waan ta'eef laaluu dandeessan akka sobaa fi kan jettanii ifirra kenne garuu immoo hordoftoonni kabajamoo hogguu gara mana gadaa oroodhaa dhuftan subscribe godhuu hin dadhabina. Appilikeeshinoonni asirra jiran kun lama ammallee ni hojjetu. Kana amma dabalata linkiin appilikeeshinii kanaa eessatti argama kan jiruu fi linkiin appilikeeshinii kanaaf lakkoofsa qaba eessatti argama kan jiru. Telegiraama chaanaala seentan yeroo hunda telegiraama chaanaala jalatti liinkii isaa achitti fannisa waan ta'eef telegiraama hogguu seentan isin wanni godhuu qabdan gadaa oroo jala dheeyxanii ni gartan jeeyyaada. Telegiraama hogguu dhuftan chaanaala gadaa oroo gala jalaatti liinkii garaagaraatii fi isaatu jira. Isa kana ammoo hogguu irra dhooytanii daawulood hogguu godhatan an ammoo oppin godheetumaan seena amma inni akkanatti yoonif isiniif fidee amma akkanatti hojjetaa hin jiru. Ni hojjetamoo hin hojjetu amma YouTube mareefuun kana ni hojjeta jennu dhaynee yoonif ilaallee YouTube hojjechuu hin danda'u jechuu akka kana ni maranii argitanii waan dhaamsinee jiruuf jecha. Amma isin hogguu inni bifa kanaan asitti isiniif gabbuusee telegiraama keessaa wanni isin fidachuu qabdan maaltu jira. Zeen firii Zeen amma ni argitanii zeen firii hojjetu isa kana liinkii kana kan moobaayilii 69 garagari immoo jawwiidhaas akkas firii hojjeta. Liinkuma kanarra dhooytan amma kanarratti hogguun dhahee kallattiidhaan as isiniif fide jechuudha. As hogguu fide ammoo wanni biraa takkallee wanni isin gootan waan hin jirree fi koonnektii bakka jettu tana qofa dha'uudhaan akka inni hojjetu ni argitanii amma koonnektii ta'ee jira garaa jalaatti ni argitan. YouTube reefuun kana hojjechuu didi amma ni hojjetamoo hin hojjetu kan jiru uno babbanamee jira. Irratti dha'uu feenaanis hogguun irratti dha'ee akka hojjetu dhibbatti amanamaa jechuudha. Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoon har'a isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan tura. Warreen ammoo gara TikTok dhuftan warreen ginnar jira waan ta'eef yooniif dandeessan koppii liinkii naaf godhaa isiniin jaa. Kanaafuu galatoomaa guddaa ulfaadha.